Tolee akkam jirtu har'a step by step NodePay season 2 irratti maal akka hojjechuuti qabdan isin agarsiisa. Warreen season 1 hojjennes rakkoon qabu jechuudha. Kuni warroota warra NodePay kanneen banatanii jirtaniifidha. Kanneen hin bananneef viidiyoon kan biraan maxxanfamee jira. Linkii isaa description box kan viidiyoo kana irratti ni godhen jira achirraa argattu jechuudha banachuudhaaf. Amma garuu warroota banataniif isin agarsiisa jechuudha. Browseriin kun lamaan isaa yuunii ta'a. Garuu waaletii connect gochuuf yeroo baay'ee miisiisiin isin diduu danda'a. Kiwi browserii yoo fayyadamtan gaariidha jechuudha. So amma kiwi browserii fayyadamee wantoota achi jala jiran tokko tokko isin agarsiisa wanta isin hojjechuuti qabdan jechuudha. Anamma desktop site fayyadamaara kanaaf guddisee naafidha jechuudha. Waan hunduma isaa bal'isee kanaaf fayyadama. Desktop site kunoo ishee kanadha. Asirraan itti deebisus irraa kaasuu dandeessu. Fakkeenyaaf yoon akka godhe desktop irraa site irraa haala kanaan jira. Desktop site yoon barbaade haala kanaan desktop site godhadha jechuudha. Amma gaasirratti ani zoomii godhee isin agarsiisa. Isinis yoo dandeessan silkii keessan rotate gootanii yoo ilaaltan gaariidha jechuudha. Dashboard irraati. Dashboard irraa wantoota jiran tokko tokko isin agarsiisee gara taaskiitti immoo dabarra jechuudha. Kun amma season 2 dha jechuudha. Ilaa amma akkuma argaa jirtan linkii channel irra gadhiise linkii garaagaraa 3-4 gadhiifameera. Kan adiiminoota garaagaraa jechuudha. Linkii gadhiifame kanaan namni seenee nama 190 dha. Garuu namni sirriitti hojjechaa jiru namni verify godhee nama 40 qofaadha jechuudha. So isiniif illee isinii lakkaa'uudhaaf dirqama namoonni kun hundumtuu verify gochuu qabu turan imeelii isaanii jechuudha. So amma asirratti daily treasure claiming kuni sa'aatii 24 al tokkotti kan isiniif gadhiifamu jechuudha. Sa'aatii 24 isinii gadhiifama. Fakkeenyaaf taaskiin kun taaskii haaraadha. Kan amma argaa jirtan kun taaskiin kun kan 1000 kennu kun taaskii haaraadha. Asumarraan iyyuu hojjedha. Ani iyyuu hojjennee gana itti fufa. So daily treasury kana claim gochuuti qabdu. Ergasii booddee mission and rewards kan jedhu kana keessa seenuu yookaan immoo asirraan view all mission kan jedhu kana lamaan isaanuu tokkuma jechuudha. Amma gara taaskiitti deemaa jirra waan ta'eef. Egaa amma asirratti kun akkuma agartan taaskiiwwan garaagaraatu jira. Taaskiiwwan garaagaraa jira. Asirratti successful invited one user tokko yeroo argattan kan claim gootanidha. Kun yeroo userii 10 invite gootanidha. Claim gochaa deemtu jechuudha. Kun yeroo userii 20 invite gootanidha. Fakkeenyaaf kan linkii kanaan seenee akkuma isinitti nama 190 garuu nama 50 nama 40 qofa 40 keessadha kan godhee jiru. So kunoo ammaan illee nama 50 galuudhaaf ergasii booddee progress kan jettu kuni magariisa taati jechuudha. Amma ergasii booddee connect discovery kan jedhu kana unconnect godhan jira. Bakka kanatti view jedhee isiniif fida yoo connect hin goonete view gootanii discovery bantanii passwordidhaan ergasii booddee uftanii claim gootu jechuudha. An already claim godhen jira. Mission 5 keessaa 5 claim godhen jira. Zoomii godha ilaalaa viidiyoo kana. Amma sitti immoo connect your ex internet keessan Twitter keessan faana walitti connect gootu jechuudha. Ergasii booddee dhuftanii claim gootu. Kunoo bakki baay'ee barbaachisan verify your email. Emailii keessan erga seentanii booddee verify gochuu qabdu kunoo ishee kana jechuudha. Kanas qaala isinitti verify gootan bakka kanatti hundisa view jedhe isinii fida. View erga jettanii booddee gara emailii keessanii isin ergaa. Emailii keessan irra koodii wayiitu gala. Koodichaan gaafa seentan ofiisaatiin verify isinii godha. Yoo karaa kanaan asirra deebitanii browserii kiwis ta'e miisisis ta'e asirratti deebitanii scroll gootan yookaan refresh gootan isiniif lakkaa'a jechuudha. Inni kan biraan follow NodePay on X. Akkasumallee Twitter gubbaa seentanii NodePay kana follow gochuuti qabdu jechuudha. Taaskii kana argachuudhaaf akkasidha. Fakkeenyaaf kun follow godheen jira.
haala kanaan open tutorial keessa seentanii gootu jechuudha. Akkasumallee discovery sila bantan irratti asitti discovery kan notepay join gootu jechuudha. Kunoo haala kanaan tokkuma stepinsa view kan jedhu erga isiniif fidee booddee haala sanaan gootu jechuudha. Kun gaaffiiwwan knowledgeedha. Yaa gaaffii barbaaddenidha kan yaada keessanidha kan barbaadan yoo deebisaniis fudhatamaadha. Akkasidha. Itti yaaddaniiti gaaffii deebistu ergasii booddee claim gootu jechuudha. An kanaan hojjetan jira. So akkasidha. Inni kan biraan walletiin keessan connect ta'eera moo hin taane kan jedhu immoo isaan laaltu kunoo as jala earning jala laaltu. Earning jala maal jedha? Kunoo akkuma agartan kunoo laala. Amma kanatti season 0 kan jedhu isaati season 1 kan jedhu fakkeenyaaf amma calculate ta'aa jira. Kunoo season 1 jala akkasuma kunoo verify kan jedhu kuni email koo verify godheen jira kun tokkodha. Akkasuma Phantom wallet video san kanaan dura dhiingadda isiniif hojjedhe kunoo verify godheera sallee connect godheera ergasii booddee immoo akkan connect godhellee asirra seenee verify godheera jechuudha. So haala kanaan sadansaayyu yoo isiniif inne dhuftanii bakka t-shirt asumatti connect jettu asumatti verify jettu. Connect gaafa jettan adreesii keessan Phantom irraati kan Solana fidanii gochuu dandeessu jechuudha. Adreesii kan barbaadan. So akkasidha. Akkasuma wanti nama rakkisu hin jiru. Viidiyoo kana yoo sirriitti ilaaltan salphaamatti isiniif gala jechuudha. Stooriin warroota irraa hojjechaa turan jechuudha. Isaanidha. So akkasidha wanti gaaffii addaa qabaatu jiraate gaafachuun dagatina. Commentii kan viidiyoo kana irras ta'e kallattiidhaan karaa Telegram channel illee karaa keessaanis na gaafachuu dandeessu. Airdrop website airdrop bareedaadha. Telegram wallet irranii wayya maaliif investing gaafatu waan ta'eef qarshii keessan investii gochuu akkasuma miti waan ta'eef sakanaan namoonni baay'een hin milkooftu jedhee yaada. So akkasidha waan daawwattaniif galatooma. Hanga sagantaa biraa walitti deebinutti bye bye.